Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama ilmaan Oromoo nageenyi Rabbii bakka jirtanitti simbira haa jiraatu. Seenaa jireenyaa akkaan garaa nama nyaatu lammiilee Itoophiyaa ji'oota sadii dura biyya Yaman keessatti mootummaa Yamaniin magaalaa Algaarii fi Sa'aadaa keessaa baafamanii daangarratti gataman keessaa baay'inaan 4,000 kan ta'an Suudi Arabiyaa mana hidhaa Jiizaan keessatti argaman. Dhalli namaa akka horitti yaadee jireenya lafaa kan irratti wal miidhuu aadaa taasifatee akka walirra jiruun humna walirratti ilaallachaa jiraata. Ijoolleen lammiilee Itoophiyaa ta'an kunneen mana hidhaa Jiizaan keessatti kan argaman baay'inaan namoota 4,000tti kan tilmaamaman yoo ta'u, mana tokko keessaa nama 380 hanga 400 ta'antu hidhama. Mana hidhaa kana keessatti hanqina nyaataa fi dhugaatii akkasumas walitti heddummaatanii ciisurraa kan ka'e dhukkuboota garaa garaatiif saaxilamanii akka jirantu himama. Wanti nyaatamus tahee wanti dhugamu ganamaa fi galgala akka garaa isaanii hin geenyetti argatanii nyaatu. Wanti caalatti garaa nama nyaatu keessaa inni tokko lafa akka jahannamaatti nama gubdu kana keessatti iddoon ciisan hin jiru. Mana fincaanii fi iddoon rafan addaan hin beekamu. Of jalatti akka mana fincaanitti fayyadamu. Sababa kana irraa kan ka'e qaamni namaa cittaawee coraan irraa dhumee ilmi namaa miila lamaan deemee akka namatti haa beekamu malee bifti isaa guutumaan guututti jijjiirame. Yeroo koronaa vaayirasiin addunyaa weeraree lubbuu namoota baay'ee galaafachaa jiru kana keessatti hidhamtoonni mana tokko keessatti namoota 380 olii wal irra rafaa abdii yoom baana jedhanii odoo aduu dhiituu fi bariitu eegaa jiran kun Rabbiin hin godhin malee namni tokko akka tasaa dhibeen qabamee jiraachuuf dhabamuu isaanii baay'ee sodaachisaadha. Ji'oota muraasa dura lammiileen kunniin yeroo daangaa irratti harcaafaman humnoota mootummaa Yaman Huutii waraana Suudi Arabiyaa jidduutti miidhaman kanneen madaa'an osoo yaala hin argatin mana hidhaa Jiizaan keessatti rakkoof kan saaxilamanis baay'eedha. Yeroo ammaa haalli mana hidhaa Jiizaan hammaachurraa kan ka'e hidhamtoonni hedduun dhukkubsachaa jiru. Haalli kun kan itti fufu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti lammiileen kunniin dhumuu malan sodaa jedhus tilmaamuun nama rakkisu. Kun kanaan tahee utuu jiruu akka hidhamtoonni kunniin jedhanitti yeroo dhukkubsannee yaala barbaanna jennee bulchiinsa mana hidhaatti iyyannetti namoota dhukkubsatan kophaatti bahaa jedhanii erga kophaatti baasan booda uleedhaan akka reebantu himama. Lammiileen kanneen ambaasii Itoophiyaa kan biyya Suudi Arabiyaa jirutti iyyatanii hidhaa keessaa akka baafaman gaafatanis nama moo sareetu hidhaa jira otoo hin jedhin ambaasiin afaan cuqqaallatee sharaaba biyya Arabaa jalatti jilbiiffatee hafe. Namni aan akka namaatti yaada jedhu viidiyoo kana sheer godhee qaamni dhimmi ilaallatu biraan akka ga'u gamanumaan kabajaaf jaalalaan sin gaafanna. Iddoo jirtanitti nagaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.